Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyaaf araarri waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Yeroo kanatti ugaan viidiyoo isinii waraabu sa'aatii 4 wayiidha. Yoo dafee upload naaf ta'e har'uma kanan post isinii godha. Yoo ammoo dafee upload naaf hin taane boruun post isinii godha. Viidiyoo guyyaa har'aa Horoo wayin dhugaaf miidiyaan naaf hojjettee fayyoo wayin beekoo naa gaafadhu jettee turte hojjette sun jechuudha. Mucooni yaadni ishii yaaddee asuma gabaabatti hoggaan isiniif fidu koomantii waggaa tokkoon dura barreeffame ture. Koomanticha jalatti jechuudha. Koomanticha irratti hundoofteet beekoon akka akkas hin goone nam beekti ishiinis hin beekti anis nan beeka jechuudha. Jechuun ammanitti siqeetoo beekoo beekutti jechuun waggaa afurii holidhaan mucaa waggaa lamaa taateetanii beekoon wal barrees immoo akkuma beektan daawwattoonni na bira jirtan daawwattoota beekishoo fi fayyooti akkuma beektaniyyuu jechuudha. Akkuma mucaa kootittan ilaalaa akkuma maatii koo keessattan ilaalaa indoon fayyoottan irra sirriitti siqee beekoo baay'een itti siqaa yeroo baay'ee mana isaas nan deema ni beektu jechuudha. Indoon fayyoo ishee ollaa koorraa beekottan irra siqee irra iyyuu deemaa ture hin beektu jechuudha. Hundi keessaniyyuu amma beekoo bira deemu fayyoo bira hin deemu jechuudha. Baay'ee mucaan baay'ee jaaladhuudha. Mucaan baay'ee kabajuudha. Bakka guddaan isaaf qaba. Suma dhugaa koo siniin jedha namni fakkeessee siniin jedheera kana durayyuu namni fakkeessee nama jaalachuu danda'a. Ani namatti siqeera taanaan rakkinni koo inni guddaa akkanadha. Namatti siqeera taanaan laphee koorraan nama jaaladha. Namatti siqe taanaan jechuudha. Garuu booddee nam miidhama gowwaadha san jechuudha. Yeroo tokko asii bitaan mirgaan ilaalu dhugaa rabbii gowwaadha. Lammaffaa immoo jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanatti dhufuu koo yeroo baay'ee yeroon itti gaabbu jira, yeroon itti gaddu jira, yeroon itti gammadus jira. Suma dhugaa koo siniin jedha jechuudha. Sooshaal miidiyaa baay'ee gadhee baay'ee fafa odoon maqaa eebbuu kootiin dhufu baadhee wayinas baay'eetan mul'atu godhee sinarrabsa ta'a. Wayin immoo waan tokko godhee dhufa ta'uu danda'a. Garuu gara biidiyochaatti gaafa deemnu biidichi akkas ta'a jennee to'ina yaadne jechuudha. Beekuunis akkas haaree akkas beekoodhaanatti dubbatu har'an argeen. Isuma dhugaa kooti waggaa 4 jidduutti ani beekoon akkuma ilmoo fakka mucaatti ol ilaalamaree akka akkas walitti dubbannu iyyuu hin beeku. Sagalee koo riikardii godhi jedhee ture. Isa akkasitti dheekkamaa ture isaan riikardii godhi jedhee ture iyyuu isuma dhugaatii silkii tokko ittiin qabaa. Silkii koo yeroo hunda silkii hin qabu isiniin jedheera. Silkii ishiidhuma kanan qabaa. Waan ittiin riikardii godhuun dhabee an abbaa eebbuu fuudhuudhaaf abbaan eebbuu rafeera sa'aatii 4 duraa paaspoortii isaan beeku. Banee riikardii gochuu hin danda'u kaasuuf jedhee jechuudha. Achumaan booda nan dhiisee yaada isaa garuu ofuma kooyyuu nan dubbadha jedhee jira jechuudha. Maqa balleessii viidiyoon suni maqa balleessidha. Maqaan koo illee abaduu maqaa hayyuu na jalaa balleessitee najjeessu wayya tura mana naan jedheera. Baay'ee gaddee baay'ee dubbatee kanaan booda jechuudha dhugaa rabbii yoo na daawwattan na daawwadha. Yoo na dhiiftan na dhiisaa malee jechuudha. Maqaa namaa dha'ee akka hin hojjenne eebbuu koo jennaan eebbuu kootidha. Nama na faana hojjete faana nan hojjedha. Nama yoo na daawwattan na daawwadha. Yoo na daawwachuu baattan dhiisaa. Ani nan immoo gaafa Oromoo irraa dhaladhuudha. Bakka jechuun ani yuutuubii koo ittiin guddifachuu fi yuutuubii koo ittiin akkas gochuudhaaf maqaa namaan balleessine. Iddoo kanattis biyyoo yoo nyaattu dhugaa yuutuubii jechuudha. Nama gaddisiisu nama tokko gaddisiisurraa yuutuubitti biyyoo nyaatte naaf wayya. Isuma dhugaa koo siniin jedha jechuudha. Daawwattoonni koos natti gaddurra yuutuubiin kun biyyoo nyaatte maal rakkoo hin qabu jechuudha. Dhugaa rabbii maaloo gadi bahee koo asfaaltii qarqara ta'anii eebbu koo baadhee taa'ee koo guyyaatti isuma dhugaatii jechuudha. Waaqayyo akkas nan godhin malee darbiti barre kunis jechuudha.
hin darba dhugaa waan hundumtuu hin darba. Kanaaf jechuudha beekoo asumaanii anis gaddisiisus barbaade miti yaadni nu yaadnes kanaa miti jechuudha. Yaadni nu yaadnes kanaan turree yoo xiqqaate maal jennee hojjechuuf turree jechuudha. Yaadni nu yaadne koomantii sobaan barreeffamee sobaan iyyuu miti baala waggaa tokko dura jedha waan ta'eef jechuudha. Piraan garuu beekoodhuma ittiin piraankii gochuuf turree beekoon garuu piraankidha jedhee fudhannee baay'ee gaddee baay'ee aaree yuutuubii keetti guddifachuu jechoota beekoorraa yayyaanne tokkoyyuu babbayeera waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu dhiifama garuu beekanii mucaadhuma kootii waan jaaladhuuf waan jedhes jechuun itti ani masuuta jedhee eesumaan gad lakkisee beekoo balleessaan konni guddaan beekan. Anna beekoo jidduutti yaada koona fudhate dhiifama siniin jedha. Hin darba waan hundu hin darba dhugaa. Hin darba haadha eebbaa qofas miti sooshaal miidiyaa irraan dhufte akkaataa itti dhufaatiin keenya gargar ta'a malee jechuudha. Akkaataan itti ol dhufnee itti hojjetaa jirru hedduu ta'eeti malee jechuudha. Odoon Hindoota keessatti dhaladheera ta'e odoon Baangilaadesh keessatti dhaladheera ta'e odoon immoo bakka biyyattii kanaan ala dhaladhee jira ta'e jechuudha. Eebbuun bakka ishiin qabdu nan beeka. Mee tiiktookii dhaqaatti jechuudhaan akka fakkaattu akka eebbuu qabatanii warroota taa'an irraa dhugaati. Hin darba kunis hin darba odoo harka fayyaa qabnu odoo miila fayyaa qabnu odoo maal qabnu yoo galiinumti namni keenya maal jaalattu seetan jechuudha. Asuma dhugaa kooti isiniin jedha keessattuu daawwattoonni koo waca hin jaalattu dheekkamsa hin jaalattu nama waliin falmu tokko hin jaalattu malee rakkataa gargaaraa viidiyoon manni gadi lakkisu isuma inni qoosullee ilaalaa fi gaafa jedhan waan isin hin ilaalleef yoo waan adda addaa yaalla miti keessattuu ani immoo mana kootti jechuudha yaaqatu hundi keessanii tibsibtiidha laala maqaa beekii shoo fi maqaa fayyoo jiru taanaan ni ilaallama. Isaanuma biraas maatiin haa taatan waan ta'eef isaanuma beektus waan ta'eef kanumaaf na ilaaltu natti fakkaata. Kanaaf yeroo hunda waggaan maqaa isaaniidha viidiyoon beekii faana amma fakkeenyaaf fayyoo faana amma 22tti ilaallamne beekna beekuu faana amma 12tti ilaallamne beekna. Maatiin koos maatiin fayyoo fi beekuu waan ta'eef viidiyoon kunis bakka mucaa keetii fi kanammoo aannan jedheen jechuudha. Dhugaa rabbii horoodhaan viidiyoo yeroo tokko viidiyoo hojjettee naa ergiti ishii horoo fi kookeet ishii daalatti odoon ta'e kookeet jirti kookeet biyya soodii jirtu jechuudha. Isaan lamaanidha viidiyoo hojjetanii hoggaanaa ni dadhabu hoggaa viidiyoo na jalaa baddu an hojjetanii naa ergatan isaanidha. Horoo viidiyoo hojjedhu naa ergi bakka viidiyoo qabdaa lafaa viidiyoo hojjettee naa erguu qabdaa jennaan mucoon immoo koomantichi irratti hundooftee maatiin beekos maatiin fayyoos sibira jiru maaliif piraankii irratti hojjennu itti hojjettee horoonis maqaa kootiif gurraacha ukeetti dhiifama si gaafadhaa ati naa yaaddeeti yoo dandeesse viidiyoo piraankidha jedhu hojjedhu gadhiisii fi inni akkas gadaaf akka naa dhiifamuun barbaada jedheera. Anis asumaan daawwattoota koo beekii dhiifama odoo sin gaafatiin possotuu koottis odoo sittiin agarsiisin possotuu kootittis yaa piraankiin namatti himamee ta'u possota buusa jedhuudhaaf kana yaadne ta'u hojjennee garuu hin taane waan ta'eef jechuudha. Dhugaa rabbii hamman har'a gadde jechuudha. Hamman har'a gaddee fi gaafa eebbuu koo dhukkuba natti himan gaafa tokkoon gadde dhugaa. Maaliif beekinis mucaa kootii viidiyoo yartuudhaaf jedhee mucaa koo maaf hin dhabasa jedhudha. Lammaffaa immoo sooshaal miidiyaadhuma kanatti dhufuu kooyyuu dhugaa rabbii nan gaddee jechuudha. Ani maqaayyuus akkasitti jechuun ani qalalli godhee yaadee isaan immoo olkaasanii yaadanii maqaa na balleessitee maqaa balleessina jedhee piraayiveetiin gashayyuu jedhee ture garuu piraankii waan ta'eef piraayiveetii maaliif ta'a ilaala piraankiidha waan ta'eef jechuudha. Garuu hojiidhuma piraankii jedhamtu kanaan booda hin hojjedhu dhugaa maal jechuudha Yesuus. Insuma dhugaa soorii. Garabbii jechuun
horoo koo atis dhiifama ati munaaf yaaddeeti goote waan ta'eef atis maqaan kee nafaana ka'uu keetti dhiifama guddaa siin jedha bareedduu koo horoo koo qaalii koo adaraa maaramii adaraa gabreelii adaraa maal jettee tiiktook irra deemtee yuutuubii ishii guddisuuf miti yuutuubii eebbu guddisuuf jecha isuma dhugaa kootee jechuudha mucattii sun baay'ee naganni baay'ee ishii jaaladha dhugaaf miidiyaa jechuudha ishiin kana yaaddeetu hojjette malee dhuguma maqaa beekoo balleessuuf jettee miti isa dhugaa beekoo viidiyoon kun si bira ga'ee ilaalte isa dhugaa rabbii horoon eebbuudhaaf yaaduuf malee maqaa kee balleessuuf hin hojjenne adaraa kee horootti hin qabamin kun carraa kootidha. Anis maqaa kee balleessee yuutuubii kootti guddifachuuf ni miti gatuma maatiin kee dubara jiru piraankii ta'uusaa namoonni tokko iyyuu barreessaa jiru. Kanaaf jechuudha dhiifama dhugaa rabbii yoo na ilaaltan na ilaaltuu ilaallu baattan xinkirri jedhee mataadhaan yuutuubii isaa yoo dhaabbatu nama qaanamaas hin ta'u nama faanas karaan ittiin odeessu karaan ittiin dubbadhu godhuu jechuudha isa dhugaa rabbii isuma dhugaa kootii mucaa koo beekoo koo dhiifama siin jedheera kun uummata fuulduratti jechuudha uummata kuma meeqan qaba uummata kuma sagalan qaba kuma salgan duratti kun dhiifama si gaafadheera dhiifama guddaa balleessaa kooti maqaa kee kan xureessi xuree fakkaate immoo argame piraankiidha waan ta'eef jechuudha dhugaa rabbii dhiifama isuma dhugaa koo dhiifama maqaa eebbu kootitiin eebbu koo jaalattoo ta'e maqaa eebbutiin dhiifama siin jedhee uummatoota isinis beekoon kana hojjete odoo hin ta'in piraankii irratti gochuuf turree soorii dhiifama ishee bala.